Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota keenya baga nagahaan jiraataniin isiniin jedha. Egaa viidiyoo tana keessatti gaaffii namoonni tokko tokko nu gaafatan deebisuuf yaala. Gaaffichis karaa ittiin barreeffama Facebook irraa koppii godhannee sanbooda gama WhatsApptiin namaaf erguu dandeenyuu fi akkasuma barreeffama WhatsApp irraa akkamitti Facebook irratti poostii goonaa kan jedhudha. Egaa waan kana namoonni hedduun ni beektu ittis ni fayyadamtu garuu namoonni hin beekne tokko tokko jiraachuun waan malaniif jechuudha. Isaaniif illee akka ta'u jennee viidiyoo tana hojjedhe jechuudha. Waan hundaafuu akka na waliin turtan jechuudha. Jalqaba irratti barreeffama Facebook irraa karaa ittiin WhatsAppitti dabarsuu dandeenyuun ilaalla jechuudha. Barreeffama Facebook irraa koppii godhachuu feenu san bira dhaqneeti sakandii lamaaf gadi qabnaa jechuudha. Sanbooda koppii text kan jettu nuu baate ni tuqnaa. Amma barreeffamni kun koppii nuuf tahee jira jechuudha. Itti aansuun WhatsAppii bananneeti barreeffama kana nama erguufi feenuuf yookaan guruppii itti erguu feenu san bira dhaqnaa. Sanbooda bakka qullaa barreeffamni itti barreeffamu kana sakandii lamaaf gadi qabnaa. Sanbooda paste kan jettu tana nuu baha ni tuqnaa jechuudha. Barreeffamni amma koppii godhanne kun haala kanaan asirratti nuuf bahaa jechuudha. Erguudhaaf asirratti mallattoo seendii tana tuqneeti haala kanaan barreeffama amma koppii godhanne gama WhatsAppitti dabarsine erginee jirra jechuudha. Kan itti aanu barreeffama WhatsApp irraa akkamitti Facebook irratti poostii goonaa kan jedhudha. Jalqaba barreeffama WhatsApp irraa gara Facebookatti dabarsuu feenu bira dhaqnaa. Barreeffama san sakandii lamaaf gadi qabnaa. Sanbooda asirratti mallattoo koppiidha jechuudha. Mallattoo koppii tana ni arganna isiin ni tuqnaa. Sanbooda barreeffamichi koppii nuuf tahee jira jechuudha. Itti aansuudhaan Facebooka keenya seenneti bakka status jedhu kana jechuudha. Bakka barreeffama itti barreessinee poostii goonu kana tuqneeti. Sanbooda haala kanaan bakka barreeffama itti barreeffamu nuuf kennaa jechuudha. Bakka kana sakandii lamaaf gadi qabnaa. Sanbooda paste kan jettu nuu baha ni tuqnaa. Sanbooda barreeffamni amma WhatsApp irraa koppii godhanne haala kanaan asirratti nuuf bahee jira jechuudha. Poostii godhuudhaaf bakka post jedhu kana tuqne karaa salphaa ta'een jechuudha. Barreeffama WhatsApp irraa Facebook irratti poostii godhuu dandeenya jechuudha. Egaa haala kanaan akka irraa hubattan abdiin qaba jechuudha. Waan na hordoftaniif hedduu galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.